Hordoftootaa fi kabajamtoota Gadaa Digital Media duraan dursee nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa ga'u isiniin jedha. Guyyaa har'aa falaasamoota addunyaa isaan qabeenya irratti ilaalcha akkamii akka qaban isin daawwachiisuuf imala keenya Ameerikaa irraa kaanee Awurooppaa akkasuma immoo ardii Eeshiyaa keessa ce'uudhaan gara Afrikaatti isin deebisna jechuudha. Isin ammoo hanga xumura sagantaa kanaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Egaa imala keenyaan warra sooshaalizimii bira deemnee jirra. Warri sooshaalizimii akkana jedha, sa'a lama yoo qabaatte tokko ollaaf kennuu qabdaa jedha. Egaa falaasamni lammaffaan warra koominizimiiti. Warri kun ammoo akkana jedha, sa'a lama yoo qabaatte lamaanuu mootummaan sirraa fudhatee aannan qofa sii kennaa jedhu. Falaasamni sadaffaan warri faashizimii akkana jedhu, sa'a lama yoo qabaatte mootummaan lamaanuu sirraa fudhatee aannan sitti gurguraa jedhu. Falaasamni arfaffaan warra kaapitaalizimii jedhama. Warri kun ammoo akkana jedha, sa'a lama qabda, lamaan keessaa tokko gurguruudhaan jibicha yookiin mirgoo bittee loon keetis baay'isuudhaan kaapitaala keetiin bu'aa argattuun ittiin jiraattaa siin jedhu. Falaasamni shanaffaa fi inni dhumaa ammoo falaasama naazii jedhama. Falaasamni naazii akkana jedha, ati sa'a lama qabda, lamaanuu mootummaan sirraa fudhatee si ammoo si ajjeesaa siin jedhu. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media falaasama addunyaan ittiin qabeenya ishii hooggantu kanneen erga daawwannee amma immoo imala keenya ardiilee yookiin biyyoota qabeenya isaanii irratti ilaalcha akkamii akka qaban waliin kan daawwannu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanatti ammas na faana turaan affeerraa kooti. Egaa imalli keenya jalqabaa Ameerikaadha. Egaa hawaasni Ameerikaa akkana jedhu, sa'a lama qabda, sa'a lamaan keessaa tokko gurgurteeti sa'a aannan oomisha guddaa siif kennu bitta. Sa'aan aannan oomisha guddaa siif kennu kun ammoo si jalaa du'a. Sa'a si jalaa du'a kana ammoo qorachiisuudhaaf gorsaa seeraa mindeessita. Amma imalli keenya ardii Awurooppaa keessaa biyya Faransaay jedhamtu jirra. Hawaasni Faransaay ammoo akkana jedha, ati sa'a lama qabda, sa'a lamaan qabdu kanarratti ammoo dabalachuudhaaf yookiin sadaffaa barbaadde mootummaa hiriira irratti ba'uu qofaa siin jedhu. Amma immoo yaadaan gara ardii Eeshiyaa deemnee biyya Chaayinaa jedhamtu jirra. Chaayinoonni akkana jedhu, ati sa'a lama qabda, lamaanuu akka oomisha aannanii siif kennanitti sirriitti kunuunsita. Erga kunuunsitee aannan saawwan kanneen irraa argattuun gara warshaatti galchita. Warshaa kanaan ammoo oomishaalee adda addaa akka argamu taasifta. Erga oomishaalee kana argatte ammoo biyyoota ollaatti gurguruudhaan kaapitaala yookiin galii kee guddiftaa siin jedhu. Hordoftootaa fi kabajamtoota Gadaa Digital Media amma immoo ardiilee hundarra erga deemneeti gara Afrikaatti isin deebinee hawaasni Afrikaa qabeenya isaaniitiif ilaalcha akkamii akka qaban kan ilaallu ta'a. Hawaasni Afrikaa akkana jedha, sa'a lama qabda, sa'a lamaan qabdu yeroo tokkotti gurgurta yookiin qaltee nyaattaa siin jedhu. Sana booda ji'a tokko keessatti gaabbiin sitti dhagama. Erga gaabbiin sitti dhagameetii gargaarsaaf harka kennatta. Dhaabbilee gargaarsaa iyyaafatta. Dhaabbilee gargaarsaa irraas ammoo homaa dhabda. Erga homaa dhabde ammoo kadhaa eegalta. Kadhaa kanaan ammoo guyyoota 40 soomta yookiin guyyoota 40 nyaata malee agawwuu jiraachuudhaan saawwan kanneen ammoo akka samii gasiif roobutti kadhatta. Kadhaa kanaanis nongofta. Sana booda abdii kutachuudhaan guyyaa jireenya kee keessatti saawwan san gurgurte abaaraa jiraattaa siin jedhu. Egaa kabajamtootaa fi jaalattoota Gadaa Digital Media kanneen viidiyoon kun isin bira ga'ee barnoota guddoo irraa argattan hundi keessanuu ulfaadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kanarraa barnoota guddaa akka argattanis abdii guutuun qaba. Kanneen ammoo viidiyoon kun ammoo hiriyoota koos fayyaduu qaba, ittiinis beekumsa kana qoodachuu yookiin argachuu qaba kanneen jettaniif sheer akka gootan asumaan affeeramtanii jirtu. Xumura irratti ammoo horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Torbaan jaalalaa, sanbanni sanbata gammachuu fi badhaadhinaa isiniif haa ta'u.